dhukkuba addaa kasin ajjeefne kasalbinna kan keelan labuun qabame wasiin jedhan sheekotii fi jaarsotiin as keessa akkan seenne jette jedhan intalti yaa rabbi sitti himan sheekotaa fi manguddoo fi maarroo adaba isaanii godhanii haa qaraasisanii haa salaachisanii jette intalti takka miskiina wallahi jechi ati guyyaa takka miira jibbaa keessa seentee ati akkuma salphatti niitorkii fayyadamtee afaan keetii bahaa garuu sadarkaa kanatti deemaa jechuudha. Mee waa'ee intala sheekotiin biyya keenyaa gurguddoon lameen kun irraa dubbatanii kanaan wal qabatee ka anasiise nama kamiyyuu jecha gartee akka dawaatitti nama sooshaal miidiyaa fayyadamu kamuu uf yaadachiisudha. Waa'ee dhiyeenya kana Saudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee akkasuma afaantu duraan takka argineetiin hin beeyne nama uffata irraa baasaniitiin ganda itti dhalate keessatti akkasitti gartee gurlaa akka garaa haadhaatii bahetti agarsiisanii eega uummanni ilaalee booda karaa mana hidhaatitti kan geeffame jechuudha. Waan duraan addunyaa irratti argineetiin hin beeyne. Ana Abduu Moobaala Biraahi bagar deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Taatee hojii keessaas bahee kan sooshaal miidiyaa irratti arraan tana qoodame kan hedduu takka gartee amanuufillee si rakkisuudha. Gochaasuu kanneessa addunyaa kanarratti illee argineetiin hin beeyne. Waggoottan shanan jahan dabran kana waluma duraa duubaan waan haaraa jenneetuma argaati oollaa taateen arraan tana gartee karaa gujiitiin as bahe immoo barsiisaan dhalataa gujii kun jechuudha. Shaneedhaan wal qunnamtii qabdaa shanee deeggarta jedhamuudhaan barsiisaa nama gartee ijoollee barsiisuudha. Uffata guutuu irraa baasanii akka garaa haadhaatii bu'etti akka gartee garaa haadhaatii bahetti haala kana suuraan kun gartee kaafameetiin kaaseera sooshaal miidiyaa waan cabsuu fi garuu ammoo lafarratti bakka san aadaa jiruu fi jireenya aadaa fi duudhaa safuu uummanni jedhu san qofa osoo hin ta'in aadaan namummaa addunyaa kanarra jiruu hunda cabseeti beeki lafarratti yeroo godhamu jechuudha. Har'an tana gara sooshaal miidiyaatitti gartee gadi baafame jechuudha. Jalqaba aktiivistoota gartee dhalattoota gujiitiin kan inni nama hedduutu wal harkaa fuudhee miidiyaalee hedduutu wal harkaa fuudheetiin maxxansaatiin jira jechuudha. Gochaa kun loltoota mootummaatiin hidhattoota mootummaatiin godhamee jira. Sila biyya keenya san keessatti mootummaa ta'uu yookiin loltoota qaama biyya bulchuu ta'uyyuu miti. Nama moo sila shayxaanatu itti hirmaatee si jechisiisa. Mee amma fakkeenyaaf akkana godhuun kun hiikni isaa maalinni? Seenaan kun fuula duraaf seenaa akkam tahee nurratti galmaa'aa hoo akkamiin dagatame? Seenaan kun seenaa akkamii taheeti himama? Amma fakkeenyaaf namni kun barsiisaadha. Barattoota isaa keessatti uffata akkas irraa baasanii ganda gartee aadaa fi duudhaadhaan keessa jiraatu bakka gartee kabajaadhaan akka namaatitti namummaadhaan bobba'ee maatii isaa ka keessaa bahee waliin ganda gosaa fi ummata gartee akkasii kabajaan isaa waliin jiraatu san keessatti uffata irraa baasanii akkas gartee ijoollee inni barsiisu duratti akkas godhuun maatii isaa san duratti ummata keessatti akkas godhuun bar tarsiimummaan badhaadhinaa kun fakkeenyaaf maaliin nama gochaan akkanaa kun reeffa gubuun amma kan qaama saalaa irraa muran illee argaati ture sanillee gujima keessatti kan mormi irraa muramu illee billaan akkanatti irraa muran tokko illee viidiyoo tokko ni aratu gujii keessatti bakkee gartee gochaaleen suukanneessa waggoota 7-8 dabran kana keessatti gaggeeffame Wallaggatti aanseetu akka gujiidha jechuudha. Viidiyooleen akkanaa fotooleen akkanaa fakkeenyaaf ammoo kan kaameeraa dura hafee jiru kan gartee namni bilbiluma isaa keessatti qabatee kan gartee maatiin isarra dabree ana hoo dhaqqabaa laata ebaluun kiyyarraa naa hafaa jedhee kan ammoo suuraan hin kaafamin kanuma akkasitti gartee imimmaanuma gartee dhiiga bu'aatiin jiraatu ammoo manni haala kaa'uu jechuudha. Mee takka dhageessanii jirtanii yaa jira keenya seenama durii ammaa miti gaafuma durii awaamummaa gaafa durii sirnoota durii san keessatti illee jaarraa kana keessaa miti diktaataroonni biyya akkanaa keessa akkas nama godha akkas godhamu waan jedhamu harka dhoo isaatiin godhuu danda'a kan akkasii gartee qeema ganda dhalootaa keessatti gochoota akkanaa kana raawwatu agartanii jirtanii. Maalin nama hiikni isaa fakkeenyaaf namummaa irraa mulqanii viidiyoo qullaa gartee wal waraabaniitiin miidiyaa irratti wal baasuun kuni gochaa gartee fakkeenyaaf keessattuu ijoolleen biyyoota Arabaa kana fa'aa jiran itti mallaqa walirraa nyaatuuf fa'aa yeroo godhan balaaleffatamaa safuu jedhamee dubbatama. Amma duuba gartee kan isa ijoolleen biyyoota Arabaa jedhamu san caalu kan akkanaa kana jechuudha. Akka barsiisaa kana haala kanaan gartee egaa uffata irraa baasanii akkanatti gartee uummata keessatti daawwachiisanii booda fuudhanii kaambii geessan akka ammaatti jiraa fi du'ee bakki inni geeffame hin beekamu jedhameeti gartee kan gabaafamaatiin jiru. Dhiiroo uummanummaan kun dila kana badii maal balleesse maalitti isa filaata maal ni jechisiisa. Amma fakkeenyaaf barsiisaa ijoollee barsiisuu miti. Yooma fakkeenyaaf amma shanee isaan jedhan san taate hidhatama qawweema wajjin yoo qaban fakkeenyaaf qaban harka isaanii jiraami. Akkana godhamu qaba amma fakkeenyaaf barsiisaa miti barama hin deeggartaami sababa deeggarsaami amma yooma fakkeenyaaf hidhatama san taate namummaa irraa mulqamee uffanni irraa baafame uummatuma Itoophiyaa san hundayyuu rabbiin irraa haa guutu rabbiin gahe haa jedhuun qaanyii salphina waan takka gartee gurratti dhagahee hin beekne isa gartee namni hidhame durii akkana godhan mana achitti akkasuma godhan qaama saalaatti akkasii jarkaana hidhan bishaan hidhan dararan dhugaadha godhamaa ture hin beekna qeensarraa guuran jedhama. Kan maatii keessatti uummata duratti akkas godhan argine beekna akkasitee hin jirre duraan takka ilma namaa keessatti taa'ameetiin hin beekne kan akkanaa kuni maalinniidha maal immoo gara jabinni akkanaa kuni maalinniidha akeekni isaa maal agarsiisaadha. Hundaafuu rabbiin nurraa haa guutu jenna kaa. Tole ayyee taatee dhiheenya kana gartee sooshaal miidiyaa kanarratti gartee naannawaatiin ture
arsii harargee maqaa jiruni hattoonni Saudi Arabiyaa kana keessatti yeroo garagaraatitti ni hojjetan kuni gartee yeroo jalqabaatii fi miti hattoota namni waan kana hojjetu ijoollee gartee fakkeenyaa fi baalageedha kan uumaa fi uumamallee hin beekne jedheetiin fudhaan duuba yeroo gartee ajandaa akkana kana argatan waanuma gartee sooshaal miidiyaa irratti namni waliin jedhu kana gosatti jijjiiraniitiin maqaa gosaatiin naggaduu jechuudha yeroo garteetti hattoonni illee maqaa gosaatiin itti wal waamanidha jaarraa kana keessa jechuudha kanaan wal qabatee duuba kan itti hirmaate feemasuudhaaf haa ta'u jibba isa gandummaatiin haa ta'u miirri gandummaadhaa gartee hagamta akka akkasii dubbisuu fi akkam akkasii godhuuf wallaaluu irraa kan ka'e namoota hedduutu itti hirmaate nama tokko lama waan jennu miti nama hedduutu itti hirmaate san keessaa immoo gartee kan daangaa dabre jechuudha kan daangaa dabre hatta aalimoonni kunneenis cal'isuu hin dandahin kan aalimoonni kunneenis irraa dubbatuudhaaf dirqaman ihii garaa keessaatii fi ihii lafarraa yaa rabbii lafarraa bira dabranii sooshaal miidiyaa irratti illee irraa dubbatan jechuudha baabaa Shee Amin Ibroo fi Sheek Abdusalaam Kadiir jechuudha mee viidiyoo isaanii kana dhageeffanneetiin kan intala namni dhagahin waan jiru natti fakkaatu anillee qaama mummuramee deemuun argame akka tokko sanillee isin dhageeffachiisa jalqabame mee kan intala dhageeffadhaame qadara rabbi mataa ijoollee arsii qaqqala nafida tokko sheekan dhageena sheeni dalagan isaa salaachisu quraana karaasisuudha baalagee hedduumaatu isaan naqe galgala kana ijoollee arsiidhaa qabaa mana kiyyattultanii fida an sheekan sodaadhu shariifaan sodaadhu ilmi namaa kun addunyaa kanarratti jara kenna wanni dhalateef jiraatuufi jireenya sikuta akiraa yoo wallaaltelle jireenyuma addunyaa san sikutaa jechuudha durii namoonni mujrimni illee gurra manguddoodha maal naan jedhanii manguddoo maal naan jedhanii aalimmanii maal naan jedhanii beektota maal naan jedhanii sheekotaa eeggata an kana dhiban jaarraa kana keessa namoota gartee haada kanallee kutantu jiran jechuun jireenya jibbammoo akkamiidha addunyaa tanarra nyaataa dhugaa jiraataatumaan sanuu dalagataaf biyya namaa keessa jiraataa qee haadha abbaatii bahee waan jireenya isaa guutuu dulkaneessu waan jireenya isaa guutuu golgoleessu waan gartee bakka itti fanji isaaf awwaalamtellee arguu hin dandeenye waan akka isantu gartee afaanii si bahaa jechuudha wallaahi nama suukanneessa yeroo hedduu beektaa nuti warri miidiyaa irra jirru kuni namoonni gurguddaan beeytonni kunniin nun argan seena malee namoota beeytota gurguddatu nu dhagaya wanni jecha afaan keetii bahu aarsaa si kafalchiisa amma fakkeenyaaf amma sadarkaa kanatti namni miira jibbaa miira gartee gandummaatiin dura tokkoffaa wanni gartee karaa sirrii hin ta'in tokko shayxaanaan kanatti hoogganamtu waan ta'eef miira keessa si galcha miira hamaa keessa si galcha mee wanni arra ijoolleedhaan ka'u kun rabbiin lolee beeka lola rabbii ta'uun dagatina ilmaan afaan kana dubbaddu sanuu waan ajabaa osoo bakka kana jettee ofimuu dhabdee hoo harargee fi arsii jettee maqaa dhawatti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yoom dhale arsiin ilma akkana gadaatana keessa dhale yoom dhale harargeen ilma akkana ilma harargeen quba hin qabnee fi ka arsiin quba hin qabnetu dhalate wanni du'aa kenna qabritti shuukaneessu jiraa kenna jiruu irratti shuukaneessu kun eessaan nutti dhufe yoomi as buddaan nu nyaatte akkanatti yoomi as akkanatti salphannee lafa jala tarre yoomi as bineensa waan nyaatu malee waan isa nyaatuun agarre taane innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun ujoolle rabbii jedhaa rabbii isa malee homaan jirree jedhaati deebi'a walirra dhaabadhaa walirra eebiin isin haa tuutu isin yoo jedhanoo hin baatanii isinii tola dhukkuba addaa akkasin ajjeefne ka salphina kan kee lallabuun qabame yoo siin jedhan sii bareeda ijoolleen durbaa dubartii waan kana keessa harkan kaahina yoo durbaa fi dubartii waan kanatti galte balaan hin dhaabatu hin dhaamu hin seenina waan kana keessa yookaan maqaan nun dhawatina diina jenne du'aa'ii goona diinatu nu kutaa jira jenne diinatu nu wal nyaachisuuf jecha arsiif harargee maqaa dhawata jenne rabbii keenna kadhanna maqaan nun dhawatina maqaa keessan qulqulluu himadha yoo arsii fi harargeen ta'in sheekotii fi jaarsotiin as keessa akkan seenne jette jedhan intalti maali mucatti man rabbi sirraa baase akkamitti dhiini lammii teetii ka jigu xiqqeenni lammii keetii ka jigu lammii tante ka ganda ambaatitti fatihaa wal gootu diinni kee arguun si gammachiise garamii dhufte innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun badaa osoo ambataate afaan qabna adaa nama ofii irratti namni dubbatee hin danda'u adaa waan nama ofii namni qaaqee hin danda'u yaa rabbi sitti himanne yaa rabbi sitti himanne ihiin lafarraa qoftiin ihiin manguddoo ihiin sheekotii gadaa kana keessa sooshaal miidiyaa karaa namoonni agartu kun nama jetta keessattuu haga tiktok dhufee jira kenna kan feemasuudhaaf laga kan hunda daaku namoonni gartee waan kana keessatti hirmaatan intala tana qofaa miti ka isii kun daangaa dabree ormarraa ciraanaa fidaa hin akaachuu deemti nyaachuuf deemti amma waa'ee ajandaa gandummaa kana nama meeqa kan itti hirmaate agarree nama meeqa gartee kanarratti yaada kennatu kan ammoo gartee achuma as deebi'eetiin ammoo oromootiyya tokko tahaa oromootiyya akkas tahaa harargeetiyya siikoo mandootiyya ka jedhu hedduu argita
Kan ammoo gartee kan zarraf qaba gadina dhiisaa jedha ammoo gaafa san jechuudha. Kan daangaa dabre gartee amma kan intala sanii waan ta'eef isaanis irraa dubbatan malee hedduma gurraa qaban. Kanaa ati dubbanne illee gurrumaa qaban. Ramee kabaaba. Sheekotaa fi manguddoo fi maarroo namni wanni isaan as keessa naqin jiru adaba isaanii godhanii haa qaraasisanii haa salaachisanii jette intalti takka. Miskiina wallaahi. Akkamii akka garaa jabaatte intalatiyya. Maaltu akkanatti garaa si jabeesse. Maaltu akkanatti abbootallee ijjitanaan si laalchise. Maaltu maali balaa maaltu nutti bu'e. Eenyu seena duuba nuti hin seenin. Eenyu abbaa biroo qabdanii. Eenyu abbaan keessan. Rabbi sodaadha waan fokkataa walirratti oofaa jirtan kana rabbuma isin uume sodaadha. Rabbuma oksijiina humna ati namaa miitu san oksijiina ati namaa miitu san onnee ati namaa miitu san rabbii sii kenne san sodaadhu daqiiqaa tanarraa kaasaa rakkoo walirratti ooftan gadhiisa. Ayyama aaliman kunneen akkasitti dubbatan kan biroollee irraa haa gorfamu isimmaa sunuu haa gorfamtu jedhanii jechuudha. Ihin lafarraa hoo kagartee ammoo hagana ol baheen dubbatin ka yaa rabbi ati naa qabi jedheeti rabbitti himatu hoo tokko lama. Kanaafuu wanni gartee sooshaa aan dhugaa dubbachuuf yeroo gartee gochaaleen akkanaa kunneen dhufu keessaniif barbaada yaa rabbi eessaa na dhaqqabdi laata. Yoo sadarkaa miidiyaa irratti dubbatamuu dhahuu baatellee jedheetuma gartee kana namoonni beeytonni sheekotti nu dhageeffataniituma jedhanii qalbiin isaanii sitti cabuun sun hagam takka. Hundaafiyyuu warni gartee nuti sooshaal miidiyaa kanarratti goonoo nama tokkoo fi miti har'a wanni isaan dubbatan wanni aalimoonni kunneen dubbatan waan nama tokkooti miti waan deemaa jiru kana hunda gocha gartee ijoolleen gootu san irra dabaramee sadarkaa itti beenzila naquudhaaf akkas gartee gadi bahamee namummaa irraa bahamee shayxaanummaa irraa bahamee shayxaan jechuun si rakkisa. Shayxaan afaan bahee akkas hin jedhu kaa maali shayxaanummaa irratti naqqaama waan ta'eef sadarkaa kanatti sheekotii aaliman gurguddaa kana dubbisa jechuudha. Dhugaa rabbii coratu sirratti suukannaa rabbiillee hin beekin rabbiillee wallaali jechuun egaa yoo rabbiin gartee ibidda sii lalla jiruu addunyaa tana hoo addunyaa irratti hoo maal addunyaatti hoo maal ufiif yaadde hundaafiyyuu taateen akkanaa kuni gartee yeroo godhamu namoonni xiqqashoo nama ta'een jiraadhaan si keessa jirtu fuula duraafiyyuu gochaalee akkanaa kana namoonni gurguddaan ihiin akkanaa kuni jiruu kee wanni si kutu ati irra feemasuudhaaf tiktok irra foloo argatuudhaaf giiftii argatuudhaaf godhuu dandeessa jibbaadhaan guutamtee godhuu dandeessa irra guddaa namoonni waan kana godhan jibbaa caalallee beekamtii feemasummaa yookiin nama birootiin dogongorsiifamanii yookiin ammoo gartee qaamuma waa warri siyaasaa kallattii hin beekneen eegaletti dhaqaniiti itti seenu jechuudha. Garuu ogguu itti hirmaachuudha kaate namni isaa eegalu ofii keetillee eegali jireenya kee akkasi kutamu ta'uu hin dagatin. Viidiyoon kuni anaa fi siifis hunda keenyaaf iyyuu barumsa jedheetii yaada. Nabdabdu moobaala biraa akka qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.